Hello guys, bagana gaan gara YouTube channel khiyyaa deebtan jechaa guyyaa irras barnoota haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Barnoota irraa keessatti kan ilaallu ammoo akkaataa Bitcoin karaa sirrii ta'een itti argannu isin agarsiisa. Viidiyoo daawwachuun akkasumas ads yookaan ammoo beeksisa garaagaraa daawwachuudhaan akkasumas geemii garaagaraa taphachuudhaan aappii ajaa'ibaa tokko irratti akkamiin Bitcoin karaa bilisaan akkamitti akka argannu isin agarsiisa. Akkamitti akka hojjetan, akkamitti akka mazaggabatanii fi akkasumas maallaqa keenya withdraw yookaan ammoo akkamitti keessaa akka baasan isin agarsiisa. Aappiin isa kana jechuudha. Aappii kana keessatti wantoota hedduu qaba. Geemii taphachuu adsii daawwachuudhaan akkasumas viidiyoo daawwachuu fi akkasumas spinii yookaan ammoo carraa guyyatti jechuudha daily guyyatti akkamiin akka maayingoon isin agarsiisa. Steepii viidiyoo kanaa asirratti akka hordoftan isin affeerera. Fakkeenyaaf jalqaba irratti akkuma agartan play time kan jiru isa geemii taphachuudhaan akkasumas PTC adsii yookaan ammoo beeksisa garaagaraa daawwachuudhaan akkasumas viidiyoo fi kanneen kana fakkaatan daawwachuudhaan kun akkuma agartan isa PTC ads jiru kan ammoo fakkeenyaaf adsii beeksisoota garaagaraa bifa salphaa ta'een daawwachuuf akkasumas viidiyoo garaagaraa haala kanaan daawwachuuf akkasumas bilisaan ammoo guyyuu deebitanii sign in godhuu fi akkasumas quetsii fi akkuma agartan rewardii garaagaraa qaba. Steepii by steepiidhaan akkamitti akka hojjetu isin agarsiisa jechuudha. Mee steepii tokkoffaarratti yoo ilaallu fakkeenyaaf steepii tokkoffaarratti play time isa jiru kana yeroo ilaallu jalqaba irratti geemii taphachuudhaan kan namoota taphachuu dandeessanii inni itti aanu ammoo PTC adsiidha. Kun baay'ee salphaadha. Kanaan hedduu hojjechuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa kanarratti yeroo cuqaasu haala kanaan dabarsaa haala kanaan adsii garaagaraa bifa sirrii ta'een sekondii muraasa qofa daawwachuudhaan haala kanaan nagatti tarreessa. Akkuma agartan adsii garaagaraa naaf fida. Fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti yeroo fudhadhu isa views ads kan jiru ni fudhadha. Haala kanaan isa kana yeroo fudhadhu sarchinaa godhaa jira. Simply asuma keessatti jechuudha osoo saayitii biraatti hin dabarsin aappicha kiyya haala kanaan banama akkuma agartan gubbaa kanarratti sekondiin ni dhuma jechuudha. Sekondii yeroo dhumu kooyinii bilisaan naaf kenna jechuudha. Sekondii hanga dhumu ni eega. Sekondiin kiyya haala kanaan dhume sana booda isa kaapchaa filadhunaan jaa fakkeenyaaf isa waalleetii jiru filadhunaan jaa waalleetii mallattoo waalleetii yookaan ammoo mallattoo isa boorsaa jiru kana ni filadha. Dogoggoraan akka hin filanne jechuudha. Isa kana yeroo filattan haala kanaan taankii unaan jira coinin kiyya successfully naaf daamee jira jechuudha baalaansii kiyya irratti. Haala kanaan hanga dandeessan daawwachuu ni dandeessu guys. Guyyatti hangam akka dalaguu dandeessan ammoo baay'ee salphaadha jechuudha. Adsii hedduutu jira guyyatti haala kanaan nufda. Inni itti aanu ammoo baakirraa goone isa viidiyoo daawwachuudhaan viidiyoo ammoo biyyoota Itoophiyaa keessatti namni jiraatan yeroo hedduu hin hojjetu. Biyyoota biraa keessatti warra akka Saudi Arabiyaa, Ameerikaa fi biyyoota alaa jiraatan baay'ee hojjeta. Inni kunis faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf asirratti yeroo xixxinu haala kanaan opiin gootanii loop TV irratti nu fida. Kana start watching video kajoo isa kana ni filanna. Isa kana yeroo filannu kallattumaan gara viidiyootti nu dabarsaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo free spinidha. Free spiniin kun ammoo baay'ee salphaadha. Guyyuu jechuun 24 booda bilisaan isa kana cuqaastanii bilisaan carraa keessan mokkachuu dandeessu. Kooyinii 10 hanga 100 fi 10 jechuudha. Kooyinii hedduudha. Guyyatti yoo dama carraa taatan hedduu godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa kana yeroo banu akkasumas isa claim your free coin isa jiru kana isa gama diimaa jalatti argamu kana yeroo filadhu haala kanaan naaf fida. Sana booda kun akkuma agartan kooyinii hedduutu jira. Sana booda isa roll jiru kana ni filadha. Isa roll jiru kana yeroo filadhu haala kanaan captcha naaf fida. Asirratti amma barreeffama I think I am jiru kana amma akkuma agartan isa kana gama jalaa irratti isa iddoo your answer jiru kana irratti ni dabarsitu jechuudha. Barreeffama kana fakkeenyaaf ayin guddaadha. I think akkasumas space goone I guddaa goone I am goone jechuudha. Sana booda kun haala kanaan ergaan sirriitti guutee isa submit jiru yeroo filadhu naaf ta'ee jira. Carraa kiyya amma haala kanaan lakkoofsaan harkadha irratti hundaa'uudhaan kooyinii kana guys kunoo jalqaba irratti kooyinii 10 bilisaan moo'etiin jira jechuudha guys. Haala kanaan hanga dandeessan guyyatti irra deddeebitanii carraa keessan yaaluu ni dandeessu guys. Sana booda maaliin godhaa baak godhuudhaan sarara xiqqaa gama gubbaatti argamu cuqaasuudhaan haala kanaan hoomii isaatti ni dabarsaa. Inni itti aanu isa kooyinii guddaa qabu isa sarvii jedhamu kanaadha. Inni kun akka Itoophiyaatti yaanamma fakkeenyaaf Itoophiyaa isaan jira hedduu hojjetu biyya alaa malee. Fakkeenyaaf sarvoota hedduu jira hanga kooyinii 50 hanga 100 50 faasii kanuu danda'a. Akkamiin akka mazaggabannu isin agarsiisa guys. Mazaggabachuudhaaf jalqaba irratti liinkii komentii jalqabaa yookaan ammoo description jala jirtu ni cuqaastu. Liinkii san yeroo cuqaastan description jala akkasumas komentii jalqabaa irraa liinkii akka cuqaastu ni cuqaastu. Haala kanaan erga cuqaastan liinkii haala kanaan isiniif fida. Biraawusara kan barbaaddan ni filattu. Sana booda fakkeenyaaf ani isa kana ni filadha. Isa kana yeroo filadhu haala kanaan kallattumaan eessatti ni dabarsa. Kallattumaan gara Play Store kiyyaatti ni dabarsa yeroo liinkii cuqaasu jechuudha. Liinkii yeroo cuqaasu haala kanaan
kallattiin isin dabarsaa aappiin isa kana jechuudha Coinplay jama isa kana install gootu fakkeenyaaf an install godheetin jira amma haala kanaan open godhee isin agarsiisa fakkeenyaaf isa kana open yeroon godhu jalqaba irratti haala kanaan na fida sana booda amma niin mazaggabadha isa tap to continue yoo kana niin filadha akkasumas amma instruction yoo kana akkatti fidame sana fida iddoo skip jettu niin filadha iddoo skip jettu yeroon filadhu kallattumaan haala kanatti dabarsaa amma isa dan jooniin filadha isa I agree and let's go kan jooniin filadha dubbisuun barbaachisu booda wantoota afur haala kanaan nu gaafata jalqaba irratti maqaa keenya nu gaafata jechuudha jalqaba irratti maqaa keenya ni guunna inni itti aanu immoo username dha username nu gaafata username kallattumaan kan dhuunfaa keenya itti guunna sana booda haala kanaan isa emailii nu gaafata emailii keenya asirratti ni guunna kanaaf emailii kiyya haala kanaan ni guuta akkasumas yeroon kana guutu inni itti aanu immoo isa passwordii jedhudha passwordii kana anqubee fi lakkoofsa wal keessa makee haala kanaan ni godhadha sana booda isa create account jedhuun ni filadha amma haala kanaan guyyaatti coinitiyya hojjechuu ni danda'a jechuudha guys video daawwachuun ads ilaaluun akkasumas geemii garaagaraa taphachuun yoo biyya alaa jiraattan ammoo akkasumatti sarvii garaagaraa guutuudhaan haala kanaan hojjechuu ni dandeessu inni itti aanu ammoo isa withdraw dha jechuudha akkamitti maallaqa kana keessaa baafnaa kan jiru kan waliin ilaalu ta'a kana keessaa baasuudhaaf baay'ee salphaadha kana withdraw godhaaf sarara sadii hangama bitaa irratti argamu kana ni filanna haala kanaan nu fidaa isa withdraw and or deposit isa jedhu kana ni filanna sana booda coinii nuti baasuu dandeenyu haala kanaan nu fidaa fakkeenyaaf asirratti coiniin akkuma gubbaa kanatti agartan bitcoin duwwaa hanga kanaan qaba akkasumas maallaqatti yeroo jijjiiramu duwwaa takka 5 qaba jechuudha haala kanaan akkamitti keessaa baafnaa akkasumas walleeta barbaada guys walleeta mataa isaa barbaada akkuma agartan crypto garaagaraa bitcoin doge akkasumas LTC fi akkasumas hunda qaba fakkeenyaaf isa bitcoin kana yeroo filannu adreesa nu gaafata jechuudha adreesa kana eessaa arganna adreesa fakkeenyaaf adreesa itti bitcoin itti baafnu gaafata adreesa kana eessaa arganna walletii tokkotu jira guys walletiin san trust wallet jedhama walletii san akkamiin akka banannu viidiyoo itti aanu keessatti isin agarsiisa mee fakkeenyaaf an trust wallet nin qabaa as keessaa bee trust wallet yookaan ammoo walletii keessan kun akkuma agartan isa kana seenetiin isin agarsiisa jechuudha innis kan nu fayyaduuf bitcoin fi crypto garaagaraa asitti kuufachuuf nu gargaara akkasumas bituu fi akkasumas gurguruuf fakkeenyaaf bitcoin withdraw godhee waan naan jeef bitcoin kiyyaniin filadha fakkeenyaaf crypto inni isin gaafate copy godhuudhaan jechuudha fakkeenyaaf akkasumas iddoo receive jettu kana cuquudhaan adreesa naaf kanna adreesa kana copy godhuudhaan akkuma agartan isa copy jooniin filadha isa copy jiru ergaan fudhadhee koodii tiyyatan ergaan fudhadhee amma gara bakkaan baasuu deemu deebi'eef appii kana keessatti deebi'ee jechuudha paste isin godha sana booda waan inni gaafatu jala kanatti coinii hangaan baasuu barbaaduu fi akkasumas passwordii na gaafata namoonni trust wallet hin beekne confuse hin ta'inadha viidiyoo itti aanu keessatti ammoo step by step dhaan akkamitti akka banatan isin agarsiisa maallaqa yookaan ammoo bitcoin asitti kuufanne kana withdraw godhuudhaaf maal nu barbaachisaa wallet nu barbaachisaa jechuudha wallet fakkeenyaaf akka Coinbase trust wallet fi kanneen kana fakkaatan akkasumas Binance nu barbaachisaa jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti application osoo isin hin gaafanne yookaan ammoo passportii kan isin hin gaafanne akkamiin trust wallet akka banannu isin agarsiisa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura